I went to journalism school. I always wanted to be a storyteller, I think. Mana barnootaa gaazexeessummaan seene yeroo mara nama seenaa hojjetu ta'uun barbaadan ture. Dhumarratti gaazexeessituu suuraa kaastu ta'uun filanne gaazexeessummaadhuma suuraa kaasutu ofii na filate fakkaata. As a photojournalist, we cover many kinds of stories, but akka gaazexeessituu suuraa kaasuutti seenaa hedduu gabaasna garuu waggoota kurnan darban keessa hawaasaalee bakka bu'umsa hin qabne seenaa isaanii gabaasuufan of kenne. Waggoota 13f magaalaa Meeksikoo keessan maadheffadhe. Achittis seenaa koolugaltummaa hedduuf hokkara waraana daawaa sammuu adoochuu ilaalchisee jiru gabaasuu danda'eera. Kanaaf Ameerikaa giddugaleessaaf Laatiin Ameerikaa keessaa hojii hedduu hojjedheera. Amma Phoenix keessan maadheffadhee jira. Waa'ee koolugaltummaan gabaasa garuu gama kaan taa'e. There are many challenges. First of all, your life is not under any kind of schedule. Qormaata hedduutu jira. Jireenyi kee beellama yeroo isa kamiin keessayyuu hin jiru. Jireenya saganteessuu hin dandeessu sababiin isaas beektaa seenaan numa mudata. Akkasumas sireerraa utaaltee ka'uu qabda. Beektaa kirkirri lafaa waan mudateef gara heetiitti balali'uuf qophii ta'uu qabda. Kanaaf hariiroo namoota waliin qabduuf jireenya hawaasummaa keef qormaata ta'a. Sababiin isaas yeroo hunda beellama qabdu hambistaa garuu namoota si beekaniif waan ati hojjettu hubatantu jiru. People who know you and understand what you do will accept that. Sananan simadha. Hojiin koo galmeedha. Seenaa galmeessina. Duudhaa aadaa galmeessina. Yaadannoowwan illee akka isaan eegamanii turan goona dhimmootii jiranis ni saaxilla. 2 years ago, I did a story for the New York Times. We went to the border in Arizona. Waggoota lama dura New York Timesiif gabaasa hojjedheen ture. Gara daangaa Arizonaa keessa jiru dhaqnee turre. Sassaabee keessaa koolugaltoota kanneen biyyaa ari'aman suuraa kaasnee jirra. Akkasumas nama kanallee suuraa kaaseen jira. Nama Ameerikaa giddugaleessaarraa dhufan innaa nuti argine daqiiqaa 5 dura reefuu biyyaa ari'aman hedduu dhiphatanii turan. Suuraan kun immoo fuula barruu gaazexaa New York Times irra ture. There are stories that have to be told even when the deadlines die down. Seenaa yeroo inni itti dhiyaachuu qabu dhumaa deemullee himamuu qabutu jira. Waanan hojjedhu keessatti waantan jaalladhu baay'eedha. Garuu waantan baay'ee jaalladhu namootaaf haala adda addaa hedduu wajjin carraa ta'uu danda'u natti fakkaata. Beektaa qe'eef jireenya namootaa keessa seenta. I think this, and to do this, people have to trust you. Kanan yaadu beektaa kana gochuufis namoonni si simachuu qabu. Kunis waanan akka salphaatti ni ilaalledha. Akka waan salphaatti ni ilaalu. Akkasumas seenaa namoota biroo dhugaa ba'uuf qooduu danda'uun carraa guddaa natti fakkaata. Stories of other people.